biyya galuu barbaaddu. Yamanoo maal taate isin jedha? Yaman keessa jiraachuun barbaadu qaba. Jiraachuun barbaadu Yaman keessa. Ameerikaa si geessinu Yaman jiraachuun barbaadu? Yaara itti wallah. Sila Ameerikaan geessani waa mata lemi. Waa mata leenje sila Ameerikaan geessani. Ana ma dhiifamni si gadhoo illee hin jiru jedhu. Qaaniin si gaggeessu illee hin jiru jedhe. Kalaasam akkuma kana dura siin jedhaa ture ni kaa'uudhi. Deebifnee dhageeffadhu qaba. Ilmoota kanaa deettee na dhalte jechuudha. Sanboota deemtu. Malee akkanatti garam qullaa garam goggogaa bira deemulla. Barra yaa akhi bakka ni qaate sin jiru ammaan ta'e. Bakka heeruma. Ani ilmoo sirraa dhaqxu barbaada kalaas. Siitaamoo siin ta'u. Amma bar waan ilmoon irraa dhalchuu ilmoon irraa dhalchuu dhabuu biraan jiru bar. Saniifuu galuu barbaade sin jeesi kadhachuu jira akka nama takkatti taa'e. Atachi jirtu anas jiraa sin jedha. Ani ilmoo fedha kalaas irraa. Taa'ibaan galuu barbaada. Karaa ilmoota kanaa dhalee jedhee qabeeti. Yoom si dhala kana amataa fi wayitaa'ee ilmoo si dhala. Haati rakkoon qabu. Waggaa takka duraa baay'ee turte waggaa takkatti turuun isa galuu feena. Ilmoota kanaa dhalte. Sanboota ilmoo naa kennite akka fayyadee deemuu dandeessa. Sanuu si kannee akkasitti deemu. Taqqabdu guddifadhu ilmoo taqqabdu rabbi isaa guddisu. Taqqabdu guddifataarti mere haati. Ambara ati maa guddisiin hin jenne ana guddifataa hin jenne. Deemiiti haadha sanii wajji walii galee taqqabdu guddifadhu inshaallah. Tasanii lala wanti si deebi'ee. Ana haadha sanii barbaanne si barbaade afaan oromoo kam si himna sun. laa ilaaha illallah muhammad rasulullah. Yaa akhi isaa kaanii eessa deebi'u jira. Bakkuma duraanii deebi'u na deebisu jirta bartama. Kalaas ammaan tana galuu barbaada. Inte kalaas kabajaan sii ta'uu diddee bar maal jechuu? Kabajni ta'uutti amma dirqiin galuu deemtare? Galuu dirqiin gala kalaas ammaa tana booda kabajaan fedhiifama si gaafachuu jira. Hayi. Maali boo? Dirqiidhaan galuu deemtare? Dirqiin galee kalaas ammaa tana booda? Kaayii galee. Orkee galee. Orkee ammata kana gabbee waa bitadhaan gabbee waan barbaadeef sadee akkasitti deema. Amma dura sitti mee. Isin akka uummata nama yaani sirraa akka dorgoo feete. Nana walii galii siin jedhe. Waan siin jedhe godhi siin jedhe. Sanboota namni qubaastu kun jiru. Waa tana dubbiin kalaas tana. San ta'uu baannaan. Haala ni kaayuu danda'u akkanuma ilma takka sirra dhalche. لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما. كي أتيجتونا تمام بالغي مترشة. ما مالته. بالغي. مالته. وسخة. دبرت موجي سجل مالته وجدتني وجد أنا أمتيجتو. أما فايو جانا كرتي فايون أما سدي بريا ما كنا خس درتي أفراد فاكي سندرا. أما فايو تاني هذا دوباتي أما تسريعنا أما تسريع زيرتو كقالوا فاريبته. Nuyin amata kula torba kula sadde yaman keessa jiru. Maala yaare kee yaani kee nuyyaan nu galu biira. Feetayyaadha feetanii isaan galuu barbaada. Ana as keessatti haddaaruun fadhaan. Galaas. Isin biyyaa wal barattan biyyi teessanii akka feetanii jiraachuu kanaafuu galaas yoo. Kunoo biyya hunda beeytaniitu maafiyaa bakka itti nama bitan beeytan bakka itti dachii jalan nama awwaalan beeytan. Abiibiyaan kana hunda keessa fuutanii waan awwaaltan beekaan of sodaadhee jiraayyuu galaas. Akkuma ta'e baggala malee ni maratte kaati. Kalaas kanaafuu waggaa shanaa obsi kalaas waggaa shan booda ani illee biyya galuu deema karoora kee akkas waggaa 20 erga godhu 20 guutees magaalaa dheetu ta'a. Waggaa 20 yaman keessa turtee galtaati. Umrii ta'e guutee as taa'ee jechuudha akkasitti. Haati rakkoon qaba. La galatoomii yamanuma kana keessaa yoo turuun barbaada. Shukra. Kana yeroo atasii biyya galtan si agarra. Tamam. Biyya galuu miti magaalaa tana keessa yoo ati gabbaate magaalaa sanaa tana keessa yoo ati gabbaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya jirtu isiniin jecha jiruuf jireenya keessan maal fakkaata akkam jirtan jajjabaattanii nagama qabdanii isin. Arantana maal isiniif barbaade ni beeytanii galuu barbaade jechuudha. Biyya galuu yaada qaba. Waan kanarraa kee ammoo hajjiin akkuma argitanii wallollee jirraasi walfinnee jirraasi bakka waliin hin gahin hin jiru jechuudha. Hedduu takka rakkoo keessa waliin jirraan immoo kana hunda keessaa ba'uu barbaada. Waan kana ta'eef ammoo arraantana wantiin maaliin yaadanii beeytanii hajjuma kanaayyuu fidee dhiifama gaafadhee jechuudha. Maaliif baharaan galuu deema dhugaa rabbi. Bahara kanarratti du'aa jira Allah aalam jechuudha. Galuu kiyyaa fi galuu
galuu kiyyaa fi galuu dhabuu kiyya saniyyuu kan beeku rabbumaa jechuudha. Waan kana ta'ee fi amma hajji yaamee dhiifama gaafadheeni innillee beeytanii na fayyamaan jiru. Galuu dhiisii alaa kanaa yookaan bobbee galuu natti dhiisaa hin jiru. Sanuma wajjin akka nama takkaatti nan gaafadha. Tamoo maaliif amma asla yoo isatti himee dhiifama gaafatini namni na jala godhee jiru kuni gabba'uu natti hin dhiisan. Shaanxaa fa'a qabadhee gabba'uu dhiisii akkanattuu na dhiisaan jiran jechuudha. Uummanni kun akkas daddaabbatee fuula cufatanii na eegan jechuudha biyya hundaa. Waan kana ta'eef isuma gaafadhee isumarraa hayyama fudhadhee dhiifama gaafadhee isuma wajji walii galee deemu wayya jee yaadeen. Kanuma karaan gabaabaan karaan biraa tokkollee nu jiru karaa kana malee. Karaa biraatiin faallaa dhabee jira. Saniifuu gisee inni dhufee ittiin hima galuu barbaadan jaanii du'aa naa godha isinillee. Kan biraa immoo warroonni aara na qabdan dhiifama naa godha. Viidiyoo hundarratti dhiifama naa godha isiniin jaan jira. Yoomiyyuu namni waan balleessin hin jiru namni badii isin hojjenne hin jiru waan ta'eefu namni akka tasaanatti aartanii yookaan ammoo sababa kiyyaan garaan isin gubatee yookaan ammoo sababa kiyyaan yookaan sababa awwaanamaan jee yookaan sababa awwaanama godheen yookaan imimmaa wayillee isin irraa bu'ee yoo jiraate dhugaa rabbi dhiifama naa godhaadha. Maaliif hin akkas isin beeytanii dhugumatti ijoolleen nu wajji rakkatanii jirti. Ijoolleen akkuma nuti nuti nuuf ilaalattu ni jirti. Ijoolleen dhugumatti ammas gisee namni tokko waa ta'e nu keessaa boochuuf illee ni jirti jechuudha. An kanneen kana hundaayyuu akka dhiifama naa gootan barbaada jechuudha. Dhiifama walii godhuun waan gaariidha. Qalbuma ofiitiif dhiifama namaa godhuun waan gaariidha jechuudha. Saniifuu dhiifamni kiyyaa homaa takka illee isinirraa ni dursu dhiifama kanaa gootan isin gaafadha isiniin jaa hanga dhumaatti na faana tura. Man. أهلين شيخنا. أكبت. يا أخيتي. يو. أنا جزء أنت. أيوة. يا ما تمانت. وأنت كل يوم أنت تاني. أكمل سبر بعدين شورا. هذا سبر بعدين في مو. ما نورات. بيجلو ديما. بيجلو ديما. بيجلو ديمتا. وان كانت تيفو أمتها فايو إجدتي نترجتك أنا قبّا وسنت ديسان جراني سنوات جنوم واني ما ديفام سكافة بربادي وان بحر عندي ما جروف أكا ديفام اللي ناقوتي نجي وانا فما نجي كيسو بربادي بيجلو ديمارتا باران غلارتا أكا سيك جزور بات إن سيمنان ديما برا جيم سكافة تجرا لا إن نوتين مرأت تيدي نقاطع جت درا يعني مري مكافت كنا ما درا نان مرة نكارنا مرة إرجع مرتة يعني قالوا فكاتي بودا كنا مرة درا ما نان مرة لا قال أكو أرانت اللي وادي وأرانت ديم ديم تكون إنتروان تيفو سرما يوم وانتنا أك يعني سيجالي يعني اللي جبّي ولا اللي تشوف اللي لالدة جاهزة هي ديمو ستي مجيتو dhiifama walii godhu waan gaarii namni wal hidhee yookaan ammoo wal rakkisuun kana jechuudha. Biyya galuu barbaaddu. Yamanoo maal taate isin jedhu? Yaman keessa jiraachuun barbaadu qaba. Jiraachuun barbaadu Yaman keessa. Ameerikaa si geessinu Yaman jiraachuun barbaadu? Yaara itti walmaa sila Ameerikaan geessitanii waamma tolee. Waamma tolee jee sila Ameerikaan geessitanii.
Ana ma dhiifamni si godhu illee hin jiru jedhe. Qaaniin si gaggeessu illee hin jiru jedhe. Kalaasam akkuma kana dura siin jedhaa ture ni kaa'u deebifnee dhageeffadhu qaba. Ilmoota kanaa deettee na dhalte jechuudha. Sanboota deemtu. Malee akkanatti garam qullaa garam goggogaa bira deemulla. Barra yaa akhi bakka ni qaata sin jiru ammaan takka. Bakka heeruma. Ani ilmoo sirraa dhaquu barbaada kalaas. Siitaamoo siin ta'u. Amma bar waan ilmoon irraa dhalchuu dhabu biraan jiru bara. Saniifuu galuu barbaade sin jeesi kadhachuu jira akka nama takkatti taa'e. Atachi jirtu anas jiraa sin jedha. Ani ilmoo fedha kalaas irraa. Taa'ibaan galuu barbaada. Karaa ilmoota kanaa dhal jedhee qabeeti. Yoom si dhala kana amataa fi wayi taa'ee ilmoo si dhala. Haati akka hin qabu. Waggaa takka duraa baay'ee turte waggaa takkatti turuun usta galuu feena. Ilmoota kanaa dhalte. Sanboota ilmoo naa kennite akka fayyadee deemuu dandeessa. Sanuu si kannee akkasitti deema. Taqqabdu guddifadhu ilmoo taqqabdu rabbi si haa guddisu. Taqqabdu guddifataarti mere haati. Ambara ati maa guddisiin hin jenne ana guddifaatan jedhe. Deemiiti haadha sanii wajji walii galee taqqabdu guddifadhu inshaallah. Tasanii lala wanti si deebi'ee. Ana haadha sanii barbaanne si barbaade afaan oromoo kam si himnasa. laa ilaaha illallah muhammad rasulullah. Yaa akhi isaa kaanii eessa deebi'u jira bakkuma duraanii deebi'u na deebisu jirta bartama. Kalaas ammaan tana galuu barbaada. Inte kalaas kabajaa sii ta'uu diddee bar maal jechuu. Kabajni ta'uutti amma dirqiin galuu deemtare. Galuu dirqiin gala kalaas ammaa tana booda kabajaan fedhiifama si gaafachuu jira. Hayi. Maaliif boo? Dirqiidhaan galuu deemtare. Dirqiin galee kalaas ammaa tana booda. Kaayii galee. Warqee galee. Dhawar kiree ummata kana gabbee waa bitadhaan gabbee waan barbaadeef saddeet akkasitti deema. Amma dura sitti mee. Isin akka uummata nama yaani sirraa akka dhorgoo feete. Nana walii galii siin jedhe. Waan siin jedhe godhi siin jedhe. Sanboota namni qubaastu kun jiru. Waa tana dubbiin kalaas tana. San ta'uu baannaan. Haala ni kaayuu danda'u akkanuma ilma takka sirraa dhalche. لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما. كي أتيجتونا تمام بالغي مجرشة. ما مالته. بالغي. ما مالته. وسخة. دبرت موجي سجل ما لته وجد سنة وجد أنا عم تيجي. كان يتا. سنيفو. هيمو باتي ملا دودي مان أنا سديم كلاس. جالت تجيب تيجي. يماني زي توبلي والتبراني. Bakka takka akkanaan dabarsiifamee jira. Xaayiba haa jiraadhu kaasirraa haa jiraadhu mee gizee kana naa zabbi kana maal argattaati? Ana irraan jiraattu ana waliin jiraattu malee. Ana waliin jiraannan haala wasaala. Amma faayoo yaadatte amma faayoo jaan agarte faayoon amma sadi bariyaman kana keessa jirti afraffaa keessaan jira amma faayoo sana yaadatte. Duubaatiin amata sadii gana amata sadii as jirtu kaa galuuf ariifatte. Nuyin amata 17 keessa jiru. Maala yaara kee gaanii kee nuyyaan nu galu biira. Feetayyaadhaa feetanii isaan galuu barbaada. Ana as keessatti haddaaruun fadhaan. Kalaas. Isin biyyaa wal barattan biyyi teessanii akka feetanii jiraachuu dandeessan. Kunoo biyya hunda beeytaniitu maafiyaa bakka itti nama bitan beeytan bakka itti dachii jalan nama awwaalan beeytan. Abiibiyaan kana hunda keessa fuutanii waan awwaaltan beekaaniif sodaadhee jiraayyuu kalaas. Akkuma ta'e baggala malee ni maraatte kaadha. Kalaas kanaafuu waggaa bashannaa obsi kalaasu. Waggaa shan booda ani illee biyya galuu deema karoora kee akkasii waggaa 20 erga godhe 20 guutees magaalaa dheetu ta'a. Waggaa 20 yaman keessa turtee galtaati. Umrii ta'e guutuu as taa'ee jechuudha akkasii. Haati rakkoon qaba. La galatoomi yamanuma kana keessaa yoo turuun barbaada. Shukra. Kana yeroo ati asii biyya galtan si agarra. Tamaam. Biyya galuu miti magaalaa tana keessa yoo ati gabbaate. Magaalaa sanaa tana keessa yoo ati gabbaate guyyaa sana wata kun beeku. Sitaamoo sin ta'u. Xaayiba mala biyyi barsiin kana jira bara. Rabbu maajiiti galee maatii kiyyallee ilaaluu barbaada. Silaati maatii hin qabdu waan yaaddus hin qabdu waan ta'eef jechuudha. Sani fuula samaatti dhiifama naa godhe yoo badii biraa qabaatte jechuudha. Yoo badii biraa na qabaatte dhiifama naa godhe bahara deemaa jira waan ta'eef. Nagee waan nagaggeessi loo samaatti yaani. Sekarang jira oke, Rabbi rawu yoo balatanii dabani. Kanaafuu nama barsiin jedhe afaan oromoo kiyya kun ingiliffa fakkaata isaati. Laa afaan oromoo na fakkaata. Akkasii mire afaan oromoo argisiif fakkaata.
Andu beda malee faayoo dhiisuu hin danda'u. Faayoo yaani dubartii tiyya guutuu caalaan si jaaladha. Feetu na jaaladha amma waa'ee jaalala isaan jiru bara. Takka ji. Takka lammaffaa ilmoo sirraa dhashuu barbaade ilmoo ani bareeddoo kan ta'e takka. Lama ji. Bar feetu jaaladhu feetu lama hayyee lama sadaffaa. Yoo ammoo kana hundaan godhette waggaa shannaa si waliin galla. Waggaa shan Yemen keessa ta'a. Waggaa shan Yemen. Haala isaa seeshi maal godhe Yemen keessa waggaa shan fayyaa? Waliin jiraanna. Si wajjin sin jiraadhu. Akkaan mala dawdee deema. Tamam? Inshaallah numaan gala. Yoo mutaatee turullee bulillee numaan gala jechuudha. Okay? Sanifuu tana gurra si calaqu. Kala akkasii mire. Akkasii. Anillee guyyaa mati galtee biyya geetti san arga. Hayyee ilaalla. Sitaamoo sin ta'u. Naata. Guyyaa mati asii akka. Waamati fiddu san laalu bareeyyuu waamati na gootsan jaalaltummaan akkana nama miidhuu yoo jaalalti kana nama miidhuu namatti hin kuutaate numaan laalaa waan ati gootu san. Anu dabar siin jaalanneeti akkanatti akka danta sirraa qabnu miidhaan. Kalaas dantaan irraa dabiloo samaxte yaani. Si jaaladha danta sirraa dhabuu hin danda'u. Sii tana iyya duraa si jaaladha. Sii tana iyya tana duraa dhabuu waan hin barbaanneef. Dura eessa turte akhi? Dura yoo. Dura illee barsima jaaladha. Osoo siin jaalanne waggaa tokko booda waggaa tokko turre. Siin jaaladha. Kanas mataan gara nagalee waa'ee jaaladha. Yalla tafaddal. Dhageeffadhu kalas. Osoo kasii jibbuu wallollee waggaa takka taa'ee siin deeffadha. Feetin edeeffatti feetu dhiste kanas amma boodoo faayoo si deebitu sin jirtu tanallee sammuu tantee keessaa haqee niin deemaa miti niin deema kalas. Ana barbeekaa rabbi sodaadhee si jedhaa malee akka ati ofii kan keeti. Rabbi sodaadhu si deebi'u jettana kadhattee miila kiyya kana na dhungatu si godhuu hin dadhabu. Achumaanuu rabbi na eegin. Achumaanuu inshaallah rabbiin jabaadha tamam. Wanti rabbi irra jabaan jirtu. Kanas adees jabeenyuma kan keessan hundi ilaalame yoo jabeenyi kan kee jabeenya rabbi irra jabaate. Kanas rabbiin sirra jaba. لا ربي نرجع خلاص أنا ما هي ربي دبنا خلاص ربي سرجع بقى أعطينا زل نبي دجرتامي ربي اللي كرا بقول أنا ما قودتشو كرا بقول نما في دربي خلاص أنجز كذا دكان ديمي ربي كذا دايو يلا خيدي أكاسي مري يقول يا متى سيجا باتي تو بيلا سنرك هي كرتك كنو قولي ما تباتي تو بيلا سنرك نقدر تامي تيني قدرت